Oduu gammachiisaa ilmaan Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isheetti argamtan mara. Kitaabni seenaa gootota Oromoo shanan gibee jedhu kan Nabaanishaaf hin barreeffame bu'aan bu'ii hedduu keessa qaxxaamuranii isin jidduutti argame eebbaaf dhiyaatee guyyoota muraasa beellamaa eeggataa jira. Kitaabni kun isin bira ga'uu isaatti irra deebinee baga gammaddan yoo isiniin jennu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Kitaabni kun seenaa gootota Oromoo shanan gibee dhokatee ture kan ifatti mul'ise yoo ta'u dhalootaaf fakkeenya ta'uun daandii saaqee galaa boriif kan gumaachedha. Eebba kitaabaa keenya irratti ilmaan Oromoo marti fageenyaan osoo hin daangeffamin akka argamtan affeeramtanii jirtu. Kitaabni kun seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u qabsaa'ota sabichaa fi waan guddaa gumaachuun ofii isaaniif ammoo dagataman irratti kan xiyyeeffatedha. Gootota kana keessaa muraasni isaanii kanneen akka Fiitawuraarii Shuree Onchoo, Firrisaa Abbaa Jobir Guuma, Abbaa Olii Abbaa Bogiboo, Naasir Abbaa Hirranaa Lim, Hasan Garimmaa kan Haji Khalid Hasan Daaboo Jim, Aliyyi Abbaa Gibee, Abbaa Luleessaa Abbaa Gibee Gom, Abbaa Umaa Geeraa fi kan kana fakkaatan kan keessatti argamanidha. Beellamni keenya gaafa guyyaa Febraarii 5 bara 2022 jimaata galgala sa'aatii 6:12 kan wal arginu ta'a. Bakki argama wal argaa keenyaas Aziz Yaasuuq Alharamayn dugda duubatti argama. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 585 yookaan Duwwaa 591 Duwwaa 8736 fi Duwwaa 5837271 heloonuun jechuun battalumatti nu argachuu dandeessu. Wottaa waliin bashannanaa kitaaba keessan fudhadhaa seenaa irraa baradhaa isiniin jenna. Koree qindeessituu eebba kitaaba gootota Oromoo shanan gibee magaalaa Riyaad. Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraanne. Jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraanne. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maasoo dhabnaan akkamiin callisu. Gibee kaanee yommuu ol baanu baddaan jimmaan gabbuune jaalala kenna fidee jira kanaan bonturka fuune. Gibee kaanee yommuu ol baanu baddaan jimmaan gabbuune jaalala kenna fidee jira kanaan bonturka fuune. Bontuu jelma abbaan keenaa deemu bontuu jelma of dursee mataa'e bontuu jelma akkamittiin dhufu bontuu jelma gurrisaa taagee bontuu jelma galgala duundiite bontuu jelma irbaata nyaatame bontuu jelma yommuu rafee ciisu bontuu jelma kottuu yamaarame. Aleen shakkee abbaa Jifaar maqaalee aleen burtukaana loomii dasheen aleen jaalaniin kuufanii jashee aleen akkam toshee uumee waqnishee kolol goote ijashee matuu battee kanaan yaarashee anin beekuu isheen nam jettu gaafuun gadgaan wal barree bontuu.